warri argitee amma bifa garagaraatiin jireenya ofii fooyyeffachuuf qabsoon Oromoo warri bilisummaa isin baafna jee haga ammaa deeme nu dhiiseti nu biraa galee kunis ammoo nu dhiise nu biraa deeme qabsoon ammatti sun nu haajamsiiftuu amma Oromoon waan barbaadu argataa jira hanga kan ammoo firiinti godhatuun karaa nagaatiin qofaa ji'ee warri kaayoo san qabate isaan kun nuti har'a humna lola nu barbaachisu lolli nu gahee dhumaatiin nu gahee dhiin dhangala'uun nu gahee warri ju'uuf fi warra argitee kaayoon bilisummaa Oromoo yoo haafuu dhugaan Oromoo yoo nu fi humna of harkaan qabaanne yoo fi waan ofirraa hin ittifne abbaa fedhee wajjin haasa'ullee hin danda'u mari'achuullee hin danda'u. Har'a addunyaan ta humnaa taate warra gurguddaan walii gayyaa'aa jira. Nus ammoo kana keessa argitee mirga keenya falmachuufis of qopheessuun akkuma haala dabre keessa irraa hubannuudha jechuudha. Kunis maali? Oromoon gaafa warra Habashaa kaafarraa as ka'ee gadaan bakkayyutti babal'atee gadaan babal'ate kun naannootti lallaafe ka'ee sirni fuudalaa bal'atu gaafa eegalu Oromoon sirna san keessa seenuudhaaf bakka bakkaan tattaafatuun wal qooduun wal hanqaturraa kan ka'e qaawaa san argatuun qormaata haala argitee warra Awurooppaarraa information argatuun akkaataatti waa basaasanii fi kana Oromoo caaluudhaan warra Habashaa bakka hundatti xabiyaa Oromoo dadhabbiinsa Oromoo hubatee Oromoon cabsuu fi dura qawwee qofaa miti murteessan kajuu fudhatee gaafa Oromoo cabsuudhaaf niyyatirraa kaasee Oromoon cabsuudha jechuudha. Har'allee Oromoo waliin cabsuun sirni har'aa kunis kalloo horaa ta Oromoo uffatee Oromoo waliin cabsuu irratti bobba'aa jira jechuudha. Wanni biyyattii Itoophiyaa keessatti deemaa jiru warra biraa irkoo godhatan malee kan cabuu qabu, kan sirna kana dura dhaabbatu, kan sirna kanallee fonqolchuu danda'u Oromoo malee hin jiru. Kan jiru dhibbaa dhibbatti waan hubataa dhufaniif. Maaliif sirni Haile Sillaasee jalqaba Oromoon mirga isaa falmatuuf gaafa qawwee ol fuudhe warri Habashaa dafnee argitee gara warra goblaa bitaa kana dhaynee dura dhaabbannee Oromoo kana gufachiisuu qabnaadhaanii deemee jechuudha. Akkasitti yeroo sanis Haile Sillaasee kan gorraa buuse fincila Oromootii fi humni Oromoon afaan qawweetiin tarkaanfii fudhachuu jalqaburraa jechuudha. Kalammaffaa dargii Oromoon keessaa alaan fincilee dura dhaabbachuun warri biraatis kan gartee maqaa kanaan deemus dura dhaabbachuun qaawaa argitee humna Oromoo kanatti dhimma bahuun warri kaabaa ammallee nullee dabalatee akka mootummaan kun kufu kan barbaade nuti immoo yeroo sanitti kaampiin mooraa addunyaatun kaampiin nuti politikaan siyaasaan qabsoon bilisummaa Oromoo hordofu hogguma halleehu gam tokkee hunda jiddu galeessa je'ee nama tokkorrallee gargaarsan barbaadu nama tokkorrallee argitee ani liqiin barbaadu biyyattii booda deebi'ee gurguree ammas deebi'ee nama kadhachuu hin barbaadu jechuurraan jiddu galeessa je'ee deemaa ture. Wanni sun ammoo nu milkeessuu hin dandeenye. Maaliif addunyaan hundi walitti hirkattuudha. Haalli politikaa addunyaatii fi haalli politikaa naannoo gaafa Afrikaa haalli politikaa biyya teenya keessa jiruutiin wajjin qabsoon Oromoo tarkaanfachuun ogumaallee dirqama ummata keenyatii fi dirqama warra siyaasaa hordofuuti jechuudha. Qabsoo tana cicillaanfachiisanii kaayoon keenya takka ta'us akeeka keenya tokko ta'us tooftan argitee qabsoo tana itti yeroo jilbiifattillee ta'ibabaafnu itti tinnoo argannu itti argitee humna taanu itti humna horannu itti deeggessa argannu haala yerootiin wajjin dhodhommuqaa deemuu nama barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu warra Habashaa kanatti dhimma ba'a hoggaa hunda har'allee kanatti dhimma ba'aa jira borus kanumatti dhimma ba'aa jira. Hanga nuti ofii wal dura dhaabbannutti haga ofii wal nyaannutti haga ofii wal dura dhaabbannutti humna qabeenya biyya teenyaa isaa waan harkaa qabaniif humna silaa deeggarsatti noo politikaa addunyaadhaa isaa waan harkaa qabaniif nuti
Ganaa of beeksisaa humna ta'aa waan jirruuf kanaa wajjin sossoo'uu nu barbaachisa jechuu kooti. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo woboon jalqaba akkaataan itti eegale kanarraa kaafnee qabsoon bilisummaa Oromootiif humna nu barbaachisaa. Qawwee nu barbaachisaa. Qawween malee falamaan nuti karaa nagaatiin goonu nu milkeessu. Akkaataa argitee waldaan Maccaa Tuulamaa itti ka'ee deeme irraa akkaataa argitee Afran Qalloo itti karaa aadatiin deeme uummata Oromoo yeroo kakaasu argamu warri Habashaa fi waa haala kana dhaamsuudhaaf Oromoo hedduu gaaga'amuun Oromoo hedduu kanarraa mayssuun haala sanirraa kan ka'e nuti biyyattii tana keessatti duraanillee qawween cabne ammallee qawweedhaan cimuu qabna qawwee hidhannee falmatuu qabna kan ju'uuni finya wanneen caasaan maadheen biyya alaatii fi biyya keessatti sosso'aa kan ture haalli argitee haala fincila diddaa gabrummaa kan Baalee diddila fincaa diddila wanneen waldaa Maccaa Tuulamaa Afran Qalloo kan hunda keessatti kan of arge Oromoon ka alatti faca'ee of jaaruun ka biyya keessatti jirus dhoysaan of jaaruudhaan wal qabatuu eegalee jechuudha. 59 yeroo gaafni Afrikaa sososso eegalu san Oromoon sosoomatti jira jechuudha. Erga immoo Afrikaa keessatti biyyoonni hedduun gaafa Afrikaa kan keessatti bibbilisoome Oromoonis sosoosoo isaatti cimsuun deemee bara 1969 Suuriyaa keessatti waajjirri bilisummaa Oromoo kan baname sanirraa ka'ee humna argitee dargaggoon Oromoo kan bifa garagaraatiin faca'ee ala jiru wal funaanuudhaan jaarradhaan durfamanii akka leenjii waraanaa fudhatan of qindeessanii akkasiin leenjii waraanaa ka jalqabaa Falasxiinitti erga baratanii booda karaa biyyaa deemuudhaaf akkuma ka'aniin haalli sun isaanii mijjannee daangaa Oromiyaa cabsanii akka itti dhiyaataniin daangaa Somaaleen daangaa irratti marsitee isaanuma keessaa namni egaa waa'uma argitee Itoophiyummaa amma ja'an kanaa fi waa'ee bilisummaa jedhamu nuti Oromoon akka Oromootti of ijaarree Oromiyaa irratti abbaa taanee deemuu kajuu kana Oromoodhaan deemuu kajuu kana irratti wal morminni ture sababaa saniin namni isaanii wajji deemu ka Oromoon ta'in kammoo hoggaa biraa yoo fedhe qaalloon Oromoo yoo fedhan immoo lakki Arabaa ofiin jiru yoo fedhe Somaalitti galu warra akkasii sun keessaa fincilee gaa isaanis akka argitee gaaga'aman godhe jechuudha. Sababa sangaa namni guyyaa duraa lola sanirratti wareegame Ramadaan ka jedhamu Somaalee keessatti kan wareegame isaanii biyya seenuu du'a jechuudha. Sun humna jalqaba waraanni Oromoodhaaf murteessa waraanni waliin qabatinii miti waraana akka Oromootti Oromoon jaarame Oromoon durfame Oromoof lolu daangaa Oromiyaa daangatti tokko tahee lolatu jedhamee kan walitti dhufame jechuudha. Namoota ijoollota bakka hundarraa walitti dhufte. Haa ta'u jarri sun namni 39 hidhaa keessa ture bara 5 hidhaa turanii bayan. Qalammaffaa gaafa bara 1976 jaarranfaan erga qabsoon bilisummaa Oromoo qawween caccaritti dhukaatee booda Somaaleen nama keessan ergadhaa jechuudha. Ishiin ammallee tooftuma biraan nutti baasuudhaaf akka jilli dhaqeen jila sanuu gaagaa booda ishiin waan qopheeffatu qabduu fi jila sanillee hongessite. Haa ta'u namni achi faca'e kun karaa Yaman kun karaa Itoophiyaatti deebi'ee ammallee qabsoo karaa nagaa mootummaa keessatti mootummaan jijjiiramte akkuma gaafa chaartarii jijjiiramte keessatti of jaarraa jedhanii of jaaruu eegalanii haa ta'u kan duraan walirratti abdatanii silaa Itoophiyaa tana keessatti tafariin ol dhufe inni suni xiqqoo wayyaadha warra silaa Habashaa jee Itoophiyaatti amanu keessaa jedhanii mallastanyaa proogiraam jedhanii hiree ofii of murteeffachuu kan gartee waa'ee sabaa gaaffii sabaa ni laallaa jedhanii keessatti tattaafataa turan innis booda humna warra Habashaa tasilaa Itoophiyummaa qofatti amantuun butamuudhaan dargiin isa sanis ajjeese waan achi keessatti deebisanii immoo gaafas icaat keessatti kan abaan of jaare waboon hoggaa sanitti xiqqoo wanni sossoonni qawweedhaa ni dhaabbate elemoo booda yeroo hanga tokkoo fi san booda ammas
haala Somaaliin goote saniin jaarran faan achitti sababaa saniin kan hidhaban akeeka jaarraa faa Elemoo faatu kan ga'uudhaaf itti dabree akeeka Elemoo faan irratti hafan ammallee jaarran itti deebi'ee warra abaa'oo ofiin jiru kan Finfinnee keessa jiruun Oromoo caasaa Oromoo saniin abaa'oo maalii miti abaa'oon san booda utubame warra icaat keessatti maqaa abaa'ootiin jaarame kana wal qunnamuudhaan akkasitti qabsoo hidhannoo 76 gara dhumaa 77 seenaa keessatti gaa qabsoo hidhannoo kan eegalan jaarran faan qabsoo qawwuma Elemoo faan hawaalan sanuu hanga tokko argatanii deebi'anii sababa saniin gaa 69 jechuun 1976 kana gara dhumatti gaa qabsoo hidhannoo ammallee eegalee 77 keessa oowwee qabsoo hidhannoo marsaa lammaffaa jedhamaa jechuudha. Kana keessattis kan gaafa Elemoo faa kufaatii Haile Sillaaseetiin milkaa'ee lafti qotee bulaa taatu ta'ee tunis qabsuma dura qawween gabbahuudhaan milkii argamte jechuun danda'a jechuudha. Kalammaffaa kunis dargii kuffisuudhaaf ammoo qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufuudhaan ammallee jaarran faan of jaaranii waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakka hunda keessatti mul'atuun dargiin akka kufu godhuudhaaf dhiibbaa godhee jechuudha. Warri gartee kaabatis waggaa sanitti gaa wal hidhatamaatu walitti hidhataa jira. Sososoonni suni wal qabatee ammoo murteessan kan Oromooti. Haa ja'anii humni gartee Eertiraatii fi humna Tigraay haa ja'anii malee kan dargii kuffise keessa jechuudha. Oromoo waan diddaa qabduuf, Oromoo waan fedhiin qabduuf, gara kaaniin lolataa waan jirtuuf fincilli sun milkaa'anii lolli dargiin kufuudhaaf warra kaaniif hulaa banee jechuudha. Akkasanii sunilleen sosso'iinsa qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoo kaafuu wabootiin sosso'uuni dargiinis kufee jechuudha. Akkasuma gaa itti aansee dargiin kufuun maal nuu milkeessee maal nuu argachiisee kan jiru dargiin kufuun Oromiyaa kaartaa ishii akka silaa nuti duraan taraarrannillee ta'uu baatu Oromiyaa ja'amtu mirkanees Oromoon afaan ofiitiin akka baratee akka immoo mana seeratii fi bakka hundatti dubbatu murtii ofiillee dhaabbatu Oromiyaa irratti naannoo Oromiyaa ja'amtu uumamtu godhame jechuudha. Qabsoon dhufe kunis namni nuun fidne haa oppiituu abaarru malee warra argitee qabsoo wanne dhugaa Oromoo san deebisee ammoo akka ishiin qancartuu fi irra taa'ee achii mataa keessa qonculu kana hafidee qabsoo bilisummaa Oromooti. Qabsoo waraana bilisummaa Oromoo wabootinii jechuudha. Egaa waboo fi abaa'oon hanga har'atti adda baheen beeku har'as waboo abaa'oo haja'amus isuma bu'uuraa kan qabateeti. Maaliifii warri kun karaa nagaa jee maqaa abaa'ootiin haa jiraatu malee falammii argitee dhugaa san irraa cillaayfataa jira. Maaliif haala karaa nagaatiin Itoophiyummaa jedhamu. Itoophiyaanummaan ammoo Itoophiyaan artee dimokiraasii ka jedhamu suni dhufuu maaliif humni jabaatee mootummaa sarrooraasu malee mootummaan sirna Habashaatiin utubamte hanga humni biran jiraannetti nagayaan beeku jechuudha. Yoo humnitti jabaatee kufuudhaaf ka'e qofa roora'a. Gaafa roora'e qofa nama yaammata. Sanuu qancarsuuf qabsoo tana qancarsuuf. Haa ta'u kanaaf gaa humni argitee ammallee wayyaanee kuffisuudhaaf qabsoon hidhannoo laafatus takkaa qawween biyya keessaa dhabamtee hin beektu takkaa lamallee taatu jiraachuun dirqamaa jechuudha. Hidhannoo yoo hin jiraatin Oromoon akka Oromootti beekamuu fi kabajamuus hin dandeessu jechuudha. Kanaaf qawween kabajaa qabdi. Waraanni ijaaramee sosso'uun ammoo humna Oromoon akka humna qabu amansiisaa jechuudha. Bilisummaa dhugaa sanarra gahuudhaaf ammoo qawween murteessituudha. Akkasuma qawwee fi humni argitee ummataa deeggarsi ummata yoo jennu kan mootummaa keessa jiruu fi kan ala jirus qabsoo tana cinaa dhaabbatee mootummaa kana keessa burkuteessuudhaan dhugaan Oromoo argamuu dandeessi jechuudha. Hangammoo humni waraanni bilisummaa Oromoo warri kallacha bilisummaa Oromoo hin jiru yookaafuu qabsoo Oromoon dursinee geggeessina jiru yoo kan hidhannoo harkaa qabu kan waan Oromoon jiru dhaggeeffatee dhugaa Oromoo san galiin gahuudhaaf dantaa ofii keessan butanne yoo
itti fufe qofaa jechuudha. Hanga humni qawweedhaa ala hin jirretti, hanga waraanni bilisummaa Oromoo hin jirretti qabsoon Oromoo, mirgi Oromoo, dhugaan Oromoo argamteet Oromoon sila akka gartee dimokiraasii baananii yookaafuu jiddugalatti namas osoo hin biine ofii osoo hin miidhamne biyya san keessatti olaantummaadhaan yookaanifuu akka sagalee isaatiin waa argatee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo gaafa utubamerraa kaasee argitee waan bu'aan inni buusee haga guyyaa har'atti wayyaaniin kufuufis waraanumaan murteessee abaawan waraanuma hanga xiqqoo biyya keessa jiruutu hoggayyuutu mootummaa kana nagaa dhoorgu kan maqaan isaa jiru saniif akka argitee fincilli diddaa gabrummaa fincilli mootummaa yookaafuu master pilaan jee sosso'e sun qindoominuma maadhee garaagaraa biyya keessatti ijaaruudhaan waan of duubaa waa abdatee fi sagalee miidiyaatiin wajjin walitti hidhatee mootummaan wayyaaniitis kufuu dandeesse jechuudha. Garuu mootummaan wayyaanee kufuudhaaf waggaa xiqqoochi fuula garagaltu biirokiraasii warra Habashaa haala biyyattii san keessa jirtu waan beektuuf maqaa Oromootiin akka gartee namni achi keessa gale. Namni achi keessa galee warra maqaa Oromootiin biyya san keessa jiru keessan akeeka isaanii milkeessuu danda'an yaadni isaanii argitee akka hin gufanne gochuu danda'aniif warra akka Abiyyuu fa'aa egaa ni beekana namoonni beekanatti fakkaata warri Gimboo 7 keessan kan dalagame gaafa kora sabaa afraffaa nuti achitti teenye achitti nu wajjin nu biratti ta'anii jechuudha. Yeroo sanuu harka qabanii jechuudha. Saniini maqaa Oromoo kalloo hoolaa uffatanii keessa seenanii opiidiyoo bitamtuu warra gartee garuma warri biirokiraasiin Itoophiyaa ooftu Itoophiyummaa qofatti amantu ooftu deemu kun isa kana hammatanii lammaadhaan of duroo buusanii akkasitti qabsoo Oromoo gufachiisanii jechuudha. Haa ta'u sanirraas maal arganne? Wanni arganne kanarrattis waan beekuu qabnu keessaa guddaan Oromoon addunyaan Oromoo jechuun nurraa fudhatu diddee warra Oromoo falmu kan ja'amu sanu nurraa fudhatu diddee Oromoo beekuu dhabde mootummaa Oromooti jechisiifte jechuudha. Oromoo bulcha jechisiifte jechuudha. Hanga gandatti illee Oromoo bulcha jechisiifte. Garuu maqaa Oromoo saniin Oromoo miidhee jechuudha. Wanni amma nuti qabnu kana. Kanallee immoo ammallee waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun harkan kennu jee hafuun akka ammallee innummaan kunuu dirqamu isa godhaa jechuudha. Kanaaf qabsoon hidhannoo yookaan waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuun murteessaa akka ta'e ifaadha. Nuti har'a wanni argitee guyyaa kana guyyaa waboo jennee guyyaa bara haarawaa kanarratti akka gartee waan nuti guyyaa kana qofa ayyaaneffannutti wanni ta'eefi waan walirra dhufeef gaafa haala hamaa keessatti haalli kun yeroo haalli argitee cimaan waraana bilisummaa Oromoo miidhaa hamaa keessaa xiqqoo bayyanatu hoggaa garru nuti waraanni bilisummaa guyyaan ayyaana waraana bilisummaa Oromoo jiraachuu qaba. Jaamee 80moota keessa kan lafa kaayame yeroo itti argitee waraanni bilisummaa Oromoo kun bahaanis Somaaleedhaan lolaa turre. Lola Somaalee sanis keessa jirra. Kan mootummaa Itoophiyaa kanarra hamaadhaa jechuudha. Kanuma nuufi waraanni bilisummaa ilmaanummaan Oromoo wal lolaa turree fi sun akkuma tokko jechuudha. Somaaleen nama keenya nu duubaa nu lolchiifti. Lafa nama beeku warra nama keenya nu lolchiisaa turte jechuudha. Isaa saniinis lolaa dargiinis olii gannu loltu isaan kanaas lolaa ummanni keenya yeroo san xiqqoo argitee wayyaa mata keessatti irkoo arganneetuma jireenya ummatumarraa jiraachaa jara lachuun lolaa turre haalli argitee mootummaan dargiitis lola kawayya kan Somaaleenitis lolaa waan ba'eef nunis wal lolaa waan jirruuf yeroo san xiqqoo hafuura fudhachuuf of duuba deebi'ee lafti xiqqoo laaftee haala saniin argitee humni keenya kan hanga baddaa hundatti mootummaa dargiitis dhawaa ture gammoojjii tana keessatti lolaa ture kuni hedduu kan waldiddaa keessatti hin faca'ee sanirraa dandamatee deebi'ee lafa babal'ifate. Yeroo barri haaramni kun gahu bakka hundaa waliin yaamamee akkasitti isaan san qalbii waraana kanas qalbii cimsuuf jabeessuuf kanaaf walitti deebi'ee haalota argitee namni itti wal jajjabeessu ifa qindaa'ee booda wanni akkanaa kun itti fufuu qaba. Guyyaan waboo ka jedhamu tokko jiraachuu qaba kan jiruun guyyaa kana lafa kaa'ame
sababa saniin guyyaan kuni lafa irra oborraa jallu lafa jaamtutu oborraa keessaa naannoo ona oborraa lafa jallu jaamtu qarree raamisitti walga'iitiin godhamte akkasitti guyyaa kana ayyaaneffatuun akka guyyaa kana kabajamu godhame jechuudha. Arra saniin guyyuma kana guyyaa waboon arrallee abaa waboonis sanumarratti hundaa'ee guyyaa kana ayyaaneffataa adda bilisummaa Oromooti kanuma ayyaaneffataa waboon duris kanuma ayyaaneffataa arra babal'atee sammuu Oromoo hunda keessa kagale kuni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasuma waraana bilisummaa Oromoo ka biyyaa ta'ee fuuldura argitee kan biyyaa ta'ee akka agarree guyyaa kana ayyaaneffannuufillee waaqa kadhannaa. Kanaaf wanti ani jechuun barbaadu guddoon dhiiroo wanni nuti eeggatuu qabnu wal tuttuqurraa of qusatuu qabna. Politikaa jechoota keenya eeggatuu qabna. Diinuma irratti fuula deeffatu. Ifii keenya bifa fedheenuu haa jiraatu. Kan Oromoo dogoggorsoo jiraate dogoggora isaasan bifa siyaasaa kan argitee afaan tolaatiin walitti himu. Afaan tolaa yoon jedhu Oromoo uti hundi keenyahu yoo bilisummaaf kan yaadne taate galii keenya tokko godhannee ammoo wanni barbaannu dhugaa Oromoon Oromiyaa irratti abbummaa fi mirkeeffatu waan ta'eef warri argitee mootummaa keessa jiru haa ta'u warri karaa siyaasatiin deemus haa ta'u hundinuu akeeka irratti wal haa quba qabaannu informaatiina walii haa kenninu bakka jirru haa wal jajjabeessinu ammoo nama keenya warra fixurratti waliin haa duullu yoo sagalee ta'uufis taate karaa miidiyaatiinis karaa argitee waan garagaraatiin Oromoo miidhu kana jennee warra waa balleessu dhuunfatti saaxilu bifa gamtaan argitee bifa jaarmaati warra jiru jaarmoo akkuma waliigalatti wal tuttuqoo osoo hin taane bifa dhuunfaatitti namoonni akka saaxilamu gochuu irratti yoo hojjannee ammoo namuu Oromoon jaarmaa barbaade warra jaarmaa jiru ka barbaade saadee garuu ka karaa nagaatiin deemaa san deeggara jeesaa deeggaru ammoo harki guddaan irraa warri mootummaa harkaa qabu nuti guututti Oromoof hin ja'a araddaa kaasee hanga olitti nutu bulcha wanni argitee gaaratti hafanii shiftaa ta'aniin wal ficcisiisaniif hin jiruu je'ee nutti duulaa jira. Kanaafuu kanallee suuta eeggannaadhaan akkaataatti argitee dhugaan Oromoo tanaa osoo beeknu huban wajjiisan osoo garruutu akka gartee namni nurraa hin baqanne akka immoo gurmuun keenya guddatu gochuudhaaf haasawa diplomaasii yookaafuu nama harkisutti dhimma bahuun hoggayyuu gorsa kiyyaa jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo abaa waboon wannin hogganoota isaatii fi dabbaloota isaatiif yookaafuu warra alaa isaan deeggarus warra argitee waliin waan humnaanis ta'ee sagaleenis ta'ee beekumsaanis ta'ee cinaa dhaabbatu kanaan jiru akkuma hundattuu Oromoon osoo waliin tu'ne diina irratti fuula adeeffatu yeroo hedduu Oromoon cabsu irratti qabsoon teenya haga ammaa mooxannoo nuti qabdu waa yeruma hundaa'u Oromoon hoggaa xiqqoo humna tahe dura keessaa wallafa keessatti fincilli uumama akkuma amma biyyoota Arabaa amma warri Awurooppaatii fi Ameerikaa irratti dalagan kana arra Iraan akkam jirti yookaafuu Arabni akkam jira kaleessa eessa ture arra eessa jira yoo jennee xiinxallee waliin daawanii jechuudha warri Habashaa kunis nu waliin daawudha warra Awurooppaatii fi harka Ameerikaatii harka warra Awurooppaatu biyyattii san isaantu jaare kolonii san isaantu kantu kolonii jennu kana isaantu ergamtuu godhate ergaan isaanii ar'allee akka hin banne waan barbaadaniif nutullee ngaa humna of harkaan qabnu humna warri nu dura deemu isaanirraa waa arganne humna taane biyya teenya irratti abbummaa san akka argannuuf yeruma halleehu ofii wal tuquu dhiifne diina keenyas akkaataatti argitee biyyata isaan jedhan tana biyyummaa tana walitti yoo waliin jaaranne malee namni biraa jaaree nutti kennee isin biyya tana nuun jedhan kana hin fudhannu ibsachuu danda'uudha. Ammoo wanni waa hundarra caalu humna arraa lubbuu of kennee ummataaf falamaadhaaf du'aa jiru kana cinaa dhaabbachuu waan danda'aniin sagaleedhanis qabeenyanis beekumsaanis cinaa dhaabbatanii jajjabeessuun haala gartee diplomaasii addunyaa kanas warri ala jirtan kun haala ara argitanii kaampiin lamaan deemaa jirtu kun akka dur olaantummaan jihaa tokkoo qofti jiraachaa jirtu fakkaatti. Kanaafuu nuti kanatti kamitti dhimma baaneet ofii teenyaa humna taanaa ka jennu kana yoo wal gaafatanii warri argatee hojiidhaan itti jiru wal gaafatanii haala politikaa addunyaa wajjin qabsoo tana tarkaanfachiisuun barbaachisaadha. Yooni fi lakkii kophaa teenya nuutuma qofaan murteessaa jenne
homaa murtaawannee bakka geenyu hin qabnu. Kanaafuu haala politikaa addunyaa, haala politikaa naannoo Afrikaa, haala politikaa gaafa Afrikaa, haala biyya teenyaa keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo ta'aa baa'oo waboon durfamtu sun akkamiin milkaa'uu dandeessi? Deeggarsa addunyaa akkamitti argachuu dandeessi? Sagalee akkamitti argachuu dandeessi? Kan jiru kanarratti hoggayyuu wal gaafachuudhaan bakka hir'ina qabu guuttachaa bakka immoo argitee gufuu nama keessa jirtu of duraa maqsaa deemuun barbaachisaadha. Kanumaan jaa kanumaan dhaammadhaa galatoomaa waan dhaggeeffataniif gadaan gadaa bilisummaa nu haa ta'u.